maaluma jennu meedha ganama guddaa ture akkuma tasaa akkuma tasaa waan uummatiyyaanne qaaqqaa ture ajigu siyaasa kanallee ifanne dhageenne yoo kiyaadha isinii geeraruumoo maaluma isinii godha mee wamaan jedhu wayi na himame gugurga'ee deebi'aara yeroo lafa uma jirumaaf akkuma muukuullee fakkaateeti laayifii kanallee eksperimentii godhaara na fakkaata qofa wanni suusiillee namatti ta'uun ooluu qofa yoo jala takka jala qabanii yoo jedhan waan akkasiisan ayyee isinii ageeraruumoo maaluma jenna moo waan wooma siyaasaa kana cambina yoo mara mee isinii geerarana fakkaata takkatti wallaala mala nama gaafataa jedhani namni farda oka'u lafa margaa haamataa namni qotatee hin qabne sanbata facaafataa namni qotilee hin qabne nama qabu gaafataa feelaa tukkii goomaloo qadhaa haadha maatadaa hambaa diinatti saalfata silaa namni utuu jiraateetti nama jalaa qaban ka bulii jira hadduwati bada nama ka imaamanaan dhiyaadhu asii jedhan nama sila yoo san namaa dhufaa beewannoon illee seenaame sibiila keessa taa'ee na jibbisiisaara xiqqoo ifadhe asiin dura beektu peejii galma aadaa Arsii ka jedhu kireetii godhee ture what's happening zii manni gazii what's up ima jettaa miyate Jamal maal isin hin geerartanii Arsimaa isinillee hiddiisin yoo ka nama jalaa qabdanillee yoo kan beenne yoo taani ammoo baataniin barattanii akkanuma siyaasa macallaa oofaa walleellee maal faayidaa qaba ajigu mataallee wal hiike namni wargaanaa wargee kiyya taphataa harkaan lafa qabataa akka qaalluu sagadaa asii gadi qaloo gadi haroo feelaa tukkii goomaloo qadhaa haadha maatadaa harka firrifanni qaroo jenna bulii jira hadduwati jamuu goshoo ka imaa manaan dhiyaadhu asii namoo beektu osoo namni aadaa ufii beeke osoo namni afaan ufii beeke osoo namni haala adaba ufii beeke silaa abbaan arge marti beektu namatti hin fe'atu akka wanni ka gara inni bahee hin beenne marti hin baratan kaa maal ta'aa jiguuti caccaqasaniituma baratanii nu qofa waa lafaa guurreere wanni guddaan fedhii yoo jiraate hin baratama kaa wanti martinu takkaffaani akka allaalutti sirritti yoo beekanii ufiin boonummaan jiraate abbaan fedhe osoo si yoo
olii gadi si oofuu hin danda'ullee hayyee sii geeraraa akka kunoo tikeetii caqas jamaan biifama addaan cite na fakkaata jamaan dhagaye kaa kun keetii ummatu kolee waati abbaa zannoolee ejejjetta gammoolee waa jejjedhi afoolee burqee aadee qoonqoolleen cafakkaate opiidiyoo maduraa taanii ka dura akee nyaatte aduu akaakayyullee beelaan tuukkii goomaloo qadhaan haadhamaa dadaa uduun hidhanne baasee jenna meetiree kan jalaa qabaattu bulii jiraadhu jedhaan jirtuudha. Proceed to the route. In 800 meters, at the roundabout, take the 4th exit onto Radhagovai West. Aga tapata. Namni kuno injira mire kuno namni kagera rufatu caqasara cadhise. GPS into Proceed to the route. Shut up. Nice, right, your father. Whatever, Al-Khoury. Just playing around, nigga. Jirra kuno utawayo mahim badde atille ka adama kanalle waan biraa eegadat dhabne adama kanalle jabeessina jennaan in sodaatte na fakkaata sila maa uf sodaatte moo waan biraati meeqa GPS yoo caartu tana si irraa cufee taphadhaa aga gara eegalu hayyee maal dhaga'uu feetan dhiifama garuu dubbisuullee danda'an jiru makiinaa waan oofaaruufi maalaa jennu mee hiwweellifnamoo waan opidiyoo kana qaannamoo sila kunoo agartanii waan reefu amma dhaga'aa ture oduma dhufu laayivii OMN kana ka Hamza Borana fa Hamza Wario fa damma qankara gurbichi jifeelle achi darbe jedhe amma deebeeti waan adda kan nu dhaadheessanillee dubbiini opidiyoo tana namni dhaadheessuu dhiisuma qaba namni isii dhaadheessu way isaa kafalaniiti way ammoo isumatu dhimma biraa qaba or nama biraati akkasii miti opidiyoo tana nutti hin dhaadheessina Oromoon tokkollee waan opidiyoo ka dhaga'uu fedhu keessattuu Oromoon filannoon qabu jecha jedhu namni dhaga'uu fedhu waan jiru an dhaga'uu hin fedhu gara kiyya ta biraa ammoo Mark Zuckerberg iti waan isi haa kennu kuno social media harka nu deebifte wanni taa'anii ebalu nan affeerree miidiyaa ofii irratti ebalu akkana nan goone ani waan wama namni callaa jedhe taa'ee dhaga'a jechuun faayidaan qabu namni martinuu gabbee yaada ofii kennatuu qaba yoo san callaa namni maal mata amman ofiitiin maal akka yaadaa hubatuu hin danda'ama so yoo sanii yaanni wal fakkaatu wal soqeeti waloonna jechuu danda'a tapha kenna deebina kayoo tapha feetammoo hawaasaa mashamaa kana feetan barreessaa yoo feetan waan barbaadda maal dhaga'uu barbaaddan weellumoo
waan OPDO silaa qaataan yaada kiyya gara kiyyaan jala muree meera takka osoo gabbuutee waan barbaadde siin gootee waan barbaadde nama sobdee wanni takka wanni fudhanni zaban addunyaan kuno warri waan fayyaa kana keessa jirtaniin beektanii addunyaan deemtee namni lafa kanarra jiru cufti galii ittiin jiraatu argatee jireenyi isaa jireenya madaalawaa ta'e nagaan fayyaan isaa yaalamee manni barumsaa ijaaramee fi you wanna hear some jokes nigga ain't they yet garuu wanni jechoo fedhe tapha keessallee osoma taphatanillee wama yaadanillee dubbatu mishaa yeroo addunyaan namni addunyaa kanarra jiru martinu qixxummaan buluu qaba jedhutti OPDO'n gad deebitee adhallee kun waan nama gootu argaa jirtan manni fayyaan jiru manni barumsaan jiru ka isiin qabdu mana hidhaa calla bakka namni yoo waan fuudhu dhabee booyuu hin booyin jettee itti ol nama hiitee achitti waan ufifeete callaa godhattu callaa ayyee san dhiifne sun sani abbamatu ufuma namni martinu ufuma ufiitii murteeffata waan fedhu tuuni warroonni gaafa mara yoo gaafa ittammaattu ba'aa booya gaafa kaan ammoo fedhii ummata badhaa muluu dhiiseeti deebi'a asuma jedhu sunniin ummata bu'aan qabu fedhima ofii faanaa deemar ummanni illee fedhima ofii faanaa deemuu qaba yaa saniifuu warroonni asiin booda namni yoo ba'e abbaan fedhe waan fedhe dubbate OPDO'n diigamuu irra deebiteeti nu tajaajiluu qabdi jedhee yaadu irraanfatuma qaba san kataphaati yoo deebine maal taphanna ammame wargaana qawweeti yaxuun burree harka dhiisii hin tokko saqubnillee fuula dhiisii na bareeda duddillee kagalatoo goofaree kagammeetuu kiyyoo kagalatoo goofaree gamaa gamanaan bunnee OPDO akka saree jennaan ka an biraa maal jennare zii chakas ka qe'een ba'uu ga'eera amma yoo isinirraa citellee gaafuma biraa walitti deebina live makana experimentii godhaarra waan biraati miti don't take it too serious man maan namni nama jalaa fuudhee weeddisu hin jiruure taada yoo ka beettanii yoo ka fedhii qabdanii oduu kaanii kaan dhiisa OPDO kanallee gataati oromummaa keessan personally jabeeffadha sammuma keessan keessatti yoo sammuu ofii keessa jabaattee jette abbaan fedhellee waan fedhe yoo ta'e nama harkaa fuudhuu hin danda'u akkasii maal waan biraa maal jennaree fakkeenyame kabira wanti jechuu fedhu osuma ittiin qophoofne haasaara itti qophaa'ullee nan barbaachisuyyuu namni uma yaade haasaa ka ta'eefin fudhata ka ta'eefin kolfa ka ta'eefin hin dhiisa akkuma barbaade namu garuu wanni ani hin jaalanne yoo jiraate namni yoo agartee bahee yoo wal arrabsu I don't like that annama arrabsu yaani nama abbaan fedhe yaada fedhellee yoo qabaate namni yoo asirra bahee wal arrabsu suni duuba hafummaa mul'isa yoo hin feene yoo siin taane faana deemuu dhiisuma yoo taane wada wal arrabsaniif hin jiru
OPDO matan callatti illee harka kennatanii isima calla harka dha'aati isin waa naa kenniti yaboo wama wayii waa nuu sissiti wama wayii waa nuu hin sissitu jarri yoo sissitellee waan xiqqoo waga xiqqoo waan si sobde harka si deeffattuun san osoo hin taane Oromoo waan baay'ee qaba waan baay'ee ittiin boonu qaba afaan ofii qaba aadaa ofii qaba Oromoon eegiddi akka dirqama Oromoon wal fakkaatu hin qabu in fact bareedinni Oromootu badhinna isaa kana jabeenni Oromootu badhinna isaa kana Oromoon badha aadaa garagaraa qaba onkaan kabira dhiisaati Oromoo madhiisaati Arsiinuu baddaalaan gannottu garagara caalaa adabni isaa saniif ammoo tokko jechuun hin danda'amu sun ammoo isa buusuu hin danda'u sun kama isa ol kaasu ta'a jecha sanillee walii kabaju ka gara naannoo Harariillee Oromoo aadaa faala isaatiin boonna ka naannoo Arsiillee ka naannoo Wallagga wanni naan taane yoo jiraatan personaalii takka abadan wanni naan taane yoo jiraatu warra naannoo tokko fakkaateeti naannoo sanillee osoo bakka hin buune maqaa naannoo saniitiif fayyadamee uummata Oromoo kaawwan cufa cabsuu fedhu sunniin ammoo baay'eellee warri nama afoo dhaabatee dubbatu baay'een isaanii bifa akkasiisan qaban ooman beenneef malee sani generationiin itti dammaqeera naf fakkaata generationiin baay'eema tokko itti dammaqeera nama sobda nama guyyaa takkaa lama sobda ka jazbaa umurii isaa guutuu sobaa ooluu dandeetta nama garuu nama ta'ee sammuu haga wayii yaadu qabu harka lama sadii yoo sobde inni nuusif beekata OPDO abdii kuti likki haguma namaa ilmi namaa carraa kennu olitti Oromoon carraa sii kenne abdii sirra kaate baruma mara bara 90 maal bara kaan addallee osuma ija kennan teenneetuma osoo akkana laallullee wama barbaade dalagee ka'ee namni gurguratee kiisa dachaafatee ka'ee Oromoon gaafa kaani dogoggoratu ta'ame siin jan dogoggorri sun namni Oromoo keessatti akkamin namni dogoggore namni yoo dogoggoree jedhe oru yoo dogoggoraan illee ta'e beekaallee ta'e yoo rakkina galchee jedhe takka balleessaa ofii dhiifama gaafatu lama namni sun adabamuu qaba nama hagamtu warroota Oromoo afoo dhaabatee Oromoon deemna jedhee Oromoo marsaatuma gurguratu kana irratti aarii ka qabu gadoo ka qabu baay'eetu jira garuu dhiifansa kijibaa ka boruumaa namni takka dhiifamallee nama gaafatee boru yoo of jijjiiree jedhellee namni sun of jijjiireera jettee dhiiftu namni sun osoo of hin jijjiirre of jijjiireera siin jedhee ka'ee borullee deebee haaluma sanii yoo si deebee taan abban laallata itti yaaduu barbaachisa baay'eema tokko itti yaaduu barbaachisa mee namni tokko namni Oromoo taphatee Oromoo gurguratee Oromoo miidhaguu guddaa kanan jedhamne garbummaa waggaa dheeraa irraan ga'e meeti tokkochi ka adabamee roore makaanizimiin or haalli namni Oromoo kun namoota isa miidhu nama isaallee ta'e ka fedhe haa ta'u karaan inni ittiin adabatu meeta gammaa eessa jira eenyutu adabameera saniifu warri asiin boodallee dhufu qaawasan waan arguufi adabbiin horii ammoo konsekwensi ka jedhan kun takka waan hin jirreefi kun illee si taphatee kaanit dabarsa kun illee si taphanni kobbaadha akka kubbaa lukaa kana jecha sani siyaasaa taan ammoo agartu Oromummaan tun faashinii taate warruma kalee Amaara tureetu adda Oromoo tokkoffaa ta'e wanti nama ajaa'ibsiise warri kaleellee Oromoo ture warri addallee Oromoo ta'ee jiraataaru takka quba isaallee hin qabdu Oromoo ta'ee jiraataaru ulee maqaa ofii jiraataaru warri adda Oromoo afoo faanaa fiigu kalee Oromoon turre Oromoo warra waakkateeru ture kun dhugamu dhara naa deebisuu hin qabdan matama keessanii ofii deebisa warri kalee Oromoo gurguratee adda deebee Oromooni haga wayii ossixxee jennaan an Oromoo ofiin jedhaara Oromummaan faashinii miti kaleellee Oromummaan dhalanne addallee Oromummaa saniin jirra
borus oromummaa saniin doona tolus hammaatus ebalu qabsaa ebalu oromoon guutummaan oromoo muluuni ka dhalatee lafa jiru dhiisaa ka garaa jirullee qabsaa'ama oromoon wanni qabsaa'uuf yoo jiraate namni qabsaa'a wanni jedhamuufi eenyummaa ofii guutuu qabatee ufummaa ofiitiin boonee eenyummaa ofiitiin boonee yoo ka jiraatu namni qabsaa'a waan bahee sooshaal miidiyaa irratti waraqata facaasee harka facaasee laayikii argatee fooloowerii argatee fi miti oromummaan qabsaa'ummaan ilaalcha kiyya inta banna yeroon dheeratu jira warri qabsoon nu lufte jettanillee yeroon ganaa jira ka qabsaa'ani yeroon hammeenna ufafoo ganaa dhufaara fakkaata yeroo masariif uf qopheessaa ka silaayyuu gara weedduma taphatumaa fi turre keessa wanni gootwa afaan mataa keessa na dhufe obboleessa akaakayyuu kiyyaatitu waa jedhe haadha manaa ofii waliin tadhaaleeti haadha manaa godhatee waliin jiraatu waliin nagada wayii ka deemani faradoo fe'anii deemanii naannoo sanii faradoon fe'atanii zabana san faradoo fe'anii uduu deemanii lafti talkanooftee jennaan uguri goranii ugur bulan ugur yoo bulan inni diida bulee faradoo waliin faradoo waraabessarraa eeguuf jecha isiin mana bulte lammuu xiqqoo malaa inni garaa keessatti qoxxise na fakkaata mana buluu isii kanatti waa jedhe mana bultii handariin jedhe maqaan isii handarii jedhan kan oduu kannin jaarsotin nu hima mana bultii handariin jedhe nama bultii dambaliini nama ganyoota miruu na godhattee ashkarii jedhe an ashkarii illeen ta'u shawa bayaa waa bayyantii wombariin jedhe jedhan shawaa kanatti ol kasasan jedhan duri finfinnee kana shawa jedhani shawaa kana bahee achitti yoo na kasaftuullee achuman na kasafta wombariin tun ammoo maali amma jettan xabaqamoo abukaatoo jettan tana akkasani kanniinuma fakaa wanni taphan wanni biraa maaltu jirare baay'isa maaltu si kolfisiisa bu siin taphadhaa yadhe maal dubbanna ree waan biraa wanni dubbanna hin jiru yoo yaada wayii qabaattan yookiin waan ilaalcha kiyya dhaga'uu dandeettan feetan wayii yoo jiraate yoo barreessitee fi jechuun danda'a ofii ammoo tapha keessa osoo taphannu sooshaal miidiyaa kana itti fayyadamuu jala qabuun amma dirqama ta'atuma dhufaara maaf yoo jettani yeroo namni monopolii uumeeti sooshaal miidiyaa kana or miidiyaa ofii itti fayyadameeti nama ofii fedhu affeeraa yaada ofii fedhu si caqasiisaati yaada ammoo ofii hin feenee fi isan fayyanne qaritti qaban waan ta'eef I think akka yaadutti namootuma hundaayyuu ka yaanni an kennuuf yoo jiraate namni martinu saala takka malee wanni saalfatan hin jiru miidiyaa kanarratti ba'aniiti ilaalcha ofii yaada ofii kennatuun bareeda jedhee yaadaan kana ani sooshaal miidiyaa kana qara laayif illee baay'ee guddaallee ittiin fayyadamu amma garuu laayifii kanallee kun argitanii miira suusii nutti dhufaar na fakkaata guyyaa keessa harka lamaa faallee amma seenaa jirra yoo akkana yeroon argamu ani fi ammoo yaada qaba yaadni ani itti fayyadamuufi fedhu
xiqqoo isii aadaa ofii kana namni martinuu ka Oromoon Wallaggaallee ta'e Oromoon Arsiillee ta'e Oromummaan kamuu social media kana fayyadameeti haala aadaa ofii ta'e maal ofii ta'e Oromoo ofii fedheef illee itti fayyadamee karaa guddinaatti itti fayyadamuu qaba jedha. Nammoo kan itti fayyadamuu fedhuuf aadaa ofii haga wayii haga danda'anii haga beekani wal barsiisu walirraa caqasuu kana keerii jedhaa kaa.